Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Egaa barumsa keenyaa yeroo darbee waa'ee adoolessa 19 ayyaana qulqulluu Gabreelii maaliif akka kabajamu kutaa tokkoffaa isaa keessatti ilaallee jirra. Har'a immoo kutaa lammaffaa isaa fi isa xumuraa wal wajjin barannaa. Waaqayyo nu barsiisu. Yeroo darbee kan irra geenye dhaabannee ayyaanni adoolessa 19 maqaa qulqullicha Gabreeliin kabajamu waa'ee yaadannoo mucaa daa'imaa waggaa 3 Qiirqos jedhamuu fi waa'ee harmee isaatii Yeruuxaa akka ta'e waliin barannee turre. Eessatti akka dhalatanii maaliif akka isaan ari'atamanii ejjennoon amantii isaanii maal akka fakkaatu ilaallee turre jechaadha. Keessumatti egaa kan irra geenye dhaabannee adoolessa 19 rakkoo guddaa gidiraa guguddaa eddarraan ga'ee booda karaa sanaallee mo'achuu gaafa dadhabu mootichi Illeskindiroos dhumaadha. Gaanii sibiilaa guddaa hojjechiisee gaanii sibiilaa guddaa kana keessatti immoo summiiwwan garaagaraa fooliin isaanii illee battala kan nama ajjeesuu danda'u edda gosa gosaanii olitti keessatti guuree booda walitti qabee booda abidda keessatti bobeessanii yeroo sibiilli sun danfu bishaan keessaas yeroo danfu sibiilichi immoo diimatu dhugaadha. Sagaleen danfa isaatillee fagootti yeroo dhaga'amu achi akka keessa buusanii taasise ture jechaadha. Gaafa sanallee harmeen isaa Yeruuxaan sodaattee turte. Seexan nama jaajin akka isheen sodaattu akka isheen rifattu taasise ture. Mucaan sun garuu waa'ee harmee isaatiif kadhate. Kadhannaa harmee isaatiin immoo dhugaadhumatti harmeen isaas jabaattee kadhannaa isaatiin jechaadha. Abiddicha keessa bishaan danfaa sana keessa barmeela sibiilaa dimataa sana keessa gatamanii bu'anii turan jechaadha. Battaluma isaan bu'aniin qulqullichi Gabreeliin duukaa seenee bishaanicha akka diilalleesse akka isaan gargaaree barumsa keenya darbe keessatti ilaallee turre jechaadha maatiiwwan Waaqayyo. Egaa qulqulluu Gabreeliin kaleessa akkuma ijoollee sadan sana gargaare isaan gargaare jechaadha. Matsaafa Raajii Daani'el boqonnaa 3 irratti. Egaa ijoolleen kun amilee 19 yookaan adoolessa 19 bishaan danfaa kana keessa erga ba'anii booda akkam ta'ani isa jedhumee har'a gabaabsee isinitti meetan seenaa isaanii irraa immoo maal barachuu qabnaa kan jedhu duwwaa waliin barannee gabaabsina. Gargaarsi ergamaa kanaa arjummaan Waaqayyoo waadaa fi sugii jallatamtoota Waaqayyoo kanaa hunda keenyaa jinaa ta'u. Dhugaadhumatti erga sanaa booda mootichi ammas itti aaree mana dhaatti akka isaan darbataman taasise. Mana dhaa sana keessa dhugaadhumatti haga xirri 15tti ture mucaan kuni harmeen isaas akkasuma amma gaafa xirri 16tti turte. Xirri 15 wareegamummaadhaan mucaan kun wareegame. Gaafa mucaa daa'imni kun wareegamu isa faana nama 14,000 amanee duukaa wareegame jechaadha. Nama 14,000 isa duukaa amananii wareegamanii. Egaa gaafa sanas gooftaan Yesuus Kiristoos samiirraa gadi bu'ee dhufee mucaa kanaaf waadaa seene. Waadaan ni seenes baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Dhugaadhumatti nama yaadannoo kee godhe jedhe. Nama yaadannoo kee godhe. Nama guyyaa ati wareegamte guyyaa ati qabsoofte kana yaadatee mana kiristaanaa keessatti kadhannaa kan godhate jedhe. Gadilii kee yookaan qaabsura kee kan barreesse, kan dubbise, kan dhaggeeffate, kan dhageessise jedhe. Akkasumatti lafa maqaan kee itti dhaamu kanatti jedhe dhukkubi horiidhaa jedhe. Ongeen jedhe. Beelli jedhe. Bushaan hirrachuun jedhe raawwatee hin dhibamu. Kanaaf dhukkubi hamaan illee iddoo sanatti hin argamu jedhee gooftaan waadaa seene. Egaa mucaa daa'imni waggaa 3 Qiirqos kun humna Waaqayyootiin gargaarsa ergamoota Waaqayyootiin jabaatee haga xirri 15tti ture. Xirri 15 wareegamee jechaadha. Harmeen isaa immoo borumtaasaa xirri 16 kabajamte jechaadha. Eebbiif sugi isaanii hunda keenyarra oolee bulee haa jiraatu. Mee seenaa kanarraa maal barra? Seenaa kanarraa waa baay'ee baruu dandeenya. Gaggabaabseen garuu waan gabaabduu isinitti hima. Seenaan tokko yeroo seeneffamu gochi tokko yeroo godhamu dhaloonni bara teellaarraan ka'anii dhufan akka irraa barataniif. Kanaafuu seenaa kanarraa inni jalqabaa kan nuyi barru gargaarsi ergamaa Waaqayyoo kan qulqullicha Gabreelii guddaa ta'uusa. Qulqulluu Gabreeliin seenaan isaa kitaaba qulqulluu keessatti waa baay'eedha. Tokko ergamaa nama gammachiisuudha. Wangeela Luqaas 1:8.
ergamaa fuuldura waaqayyoo dhaabatudha yookaan nuuf kadhatudha. Wangeela Luqaas 1:19. Ergamaa nama dubbii isaa hin fudhanne, nama dubbii waaqayyootti hin amannes adabuu kan danda'udha. Luqaas 1:18. Ergamaan kun dafee kan nama qaqqabuu fi dafee nama qaqqabee ijoollee waaqayyoo dhugaatti warra waaqayyoon amanan abidda keessaa, bishaan danfaa keessaa, badiisa akka malee hundaa keessaas kan nama baasudha. Karaa adda biraa ergamaan kun kan nama barsiisuu fi kan nama jajjabeessudha. Matsaafa raajii Daani'eel boqonnaa 9 lakkoofsa 1 kaasee hanga dhumaatti jechaadha. Egaa olumaa gala edda akkas ta'ee nutis maatiiwwan waaqayyoo ergamaa isa guddaa kanaa, ga'eensa guddaa ta'e kanaa, dafee kan nama qaqqabu kanaa, bishaan danfaa keessaa diilalleessee kan nama baasu, abidda boba'aa dhaamsee kan keessaa nama oolchu, waaqayyo akka inni nu gargaaruuf kan nu ramade kan jaallachuu qabnaa, kabajuu qabna. Guyyaa inni itti ajaa'iba addaa godhe kanas yaadannee nutis mana waaqayyotti arginee argamne faarfachuudhaan, kadhachuudhaan, zakkaruudhaan wanta waaqayyo jaallatu hundaa gochuu qabnaa jechaadha. Tokko waa'ee kanarraa bara. Kan lammataa seenaa kanarraa maal barraa? Filannoon waaqayyo ajaa'iba ta'uusa. Filannoon waaqayyo ajaa'iba ta'uusa irraa barraa. Akkas jechuun maal jechuudha? Utuu beektonni baay'een jiranii, utuu ogeessonni baay'een jiranii, utuu namoonni umuriin dheeraa ta'an, namoonni ga'umsa guddaa qaban baay'een isaaniitu jiranii, waaqayyo daa'ima filate. Daa'ima kanarraan hojii fayyisuu isaatii, waa'ee waaqummaa isaatii akka dhugaa ba'an gochuun isaa guddaa kan nama raajudha. Waa'ee isa kanaas duraan dursee akkas jedhee barreeffamee jira. Wangeela Maatiyuus boqonnaa 11:25 gubbaarratti. Dhugaadhumatti filannoon waaqayyo ajaa'iba akka ta'e warra beektotaa fi warra ogeessota jalaa dhoksitee daa'imatti citii kee mul'istee jedha. Ogeessota kan jedhaman, beektota kan jedhaman, beektota addunyaa kanaati, mootota addunyaa kanaati. Ogeessota kan jedhan immoo hangafa lubootaati. Yeroo sanaaf daa'ima kan jedhame egaa barattoota yeroo ta'u, xumurri isaa immoo garuu waaqayyo daa'imatti fayyadamee waa guddaa hojjechuu akka danda'u kan nama barsiisu jechaadha. Dhugaadhumatti filannoon waaqayyo nama ajaa'iba. Maaliif jennaan waaqayyo garaa keessatti sin filata. Matsaafa raajii Ermiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti garaa haadhaa keessatti sin filadhe akka jedhu. Akkasumas wangeela Luqaas boqonnaa 1:39 kaasee Yohaannis cuuphaan garaa haadha isaatii keessa taa'ee utuu jiru sagalee dubaroo maalamii dhaga'uudhaan gaggala galee akka isheedhaaf sagada ulfinaa laatee fi caafamee jira. Garaa keessa taa'ee utuu jiru. Karaa adda biraa gooftaanis Yesuus Kiristoos yeroo waa'ee daa'imaa barsiisu maal jedhee? Wangeela Maatiyuus 18:5 irratti akka daa'imaa yoo ta'uu dhaabattan mootummaa koon dhaaltanii jedhee jira. Kanaafuu akka daa'imaatti gad of deebifnee daa'imni qiimii hin qabatu, daa'imni garaasaa qulqulluu amana, daa'imni likiis hin qabu. Daa'imni jaalala guddaa qaba. Kanaafuu akka daa'imaa yeroo jennu akka daa'imaa yoo taatan malee gooftaan jedheera gara laafummaa isaanii, qulqullummaa isaanii akka qabaannu jechaadha. Gabaabinaatti yoon kana jedheen ga'a. Inni sadaffaan seenaa kanarraa kan barru faayidaa amantii. Amantiitti jabaachuun, amantiitti cimuun faayidaa guddaa qaba. Maaliif jennaan amantii jechuun kan ittiin waaqayyoon gammachiisnu waan ta'eef. Ibroota 11 lakkoofsa 6. Amantii jechuun rakkina gidiraa biyya lafaa keessaa kan ittiin oolluudha. Amantii jechuun kan ittiin galaana ceenuudha. Amantii jechuun kan ittiin tulluu buqqisnuudha. Amantii jechuun gimbii jabaataa kan ta'e kan ittiin diignuudha. Amantii jechuun abidda boba'aa kan ittiin dhaamsinuudha. Amantii jechuun fayyina fooniif lubbuu kan ittiin argannuudha. Amantii jechuun warra amantii hin qabne, warra humna isaanii, beekumsa isaanii, taayitaa isaanii abdatan kan ittiin leeyyaasisnuudha. Dhumarratti amantii jechuun kan ittiin mootummaa waaqayyoo dhaalluudha. Kanaaf maatiiwwan waaqayyoo mata duree barumsa keenyaa keessatti maal jennee jalqabne kutaa 1ffaa keessatti abiddaaf bishaan gidduu nu ceesistee gara boqonnaatti nu geessite. Egaa akkas jechuun dhugaadha rakkina biyya lafaa, gidiraa biyya lafaa, qoromsa biyya lafaa kan akka galaanaa nama nyaatu, kan akka abiddaa nama gubu keessa nu ceesiftee gara boqonnaatti nu geessite. Dhugaadhumatti waaqayyo keenya abidda bara kanaa hin argamne, hin qabamne, abidda dhukkubaa, abidda nagaa dhabuu, abidda jeeqamuu, abidda qaleensa jireenyaa, abidda hedduutu biyya lafaa irratti ka'ee jira jechaadha. Akka bara kan Qiirqos fa'aa sana yoo ta'uu baatellee. Kanaaf abidda kana keessa darbuudhaaf maal gochuu qabna? Nama amantii ta'uu qabna, soomnee kadhachuu qabna, yaa Waaqna oolchi jechuu qabna jechaadha. Kanaafuu yoo akka kanattiin oollee waaqayyo keenya nu oolchaa, waaqayyo keenya keessa nu dabarsee gara boqonnaatti nu geessaa kan jedhu irraa barraa jechaadha. Dhumarratti seenaa kanarraa maal barraa? Jaalala waaqayyo irraa maaltu adda nu baasa? Maaltu adda nu baasa?
dhugaadhumatti amannee jennaan jaalala waaqayyoo irraatii wanti adda nu baasu tokkoyyuu hin jiru. Gararraan, gajjallaan, ari'atamuun, abiddi, dhukkubi, du'i adda kan nurraa nu baasu hin jiru. Roomee 8:35 kaasee dhugaadhumatti waa'ee koodhaaf jettanii fuula mootii dura hin dhaabattu. Maal dubbanna jettanii yaadda'inaa sinirra bulee kan dubbatu hafuura abbaa kootiiti jedhee dubbateera. Maatewos 10:19. Kanaafiyyuu mootii dura dhaabachuunis hin jira. Kanaafuu gaafa sana waaqayyo keenya inni maqaa isaa jennee dhaabannu nu wajjin waan ta'uuf hin sodaannu jechaadha. Wangeela Maatewos 10:28 irratti warra foon ajjeesan hin sodaatinaa. Warra foon ajjeesan hin sodaatinaa. Edda foon ajjeesee booda isa lubbuu ajjeesee gara qilillee abidda gahannamaa darbachuu kan qabu sodaadha malee jedhee jira. Kanaafiyyuu jarri kun hin sodaanne waaqa sana dura dhaabatan amantiidhaan hin mo'atan. Kanaaf nutis isaanirraa barannee waa'ee amantii keenyaaf waa'ee waaqayyoodhaaf utuu du'an sodaatiin, utuu mootota sodaatiin, qaratuun sodaatiin, hidhaatuun sodaatiin, rebichatuun sodaatiin waaqayyoodhaaf jabaannee dhugaa ba'uu qabnaa jechaadha. Dhumarratti Wuddaasee Maaramii gaafa kamisaa irratti abbaan Efreem akkas jedhe. Wareegamtooti mi'aa addunyaa kanaa ni tuffatanii. Wareegamtoonni mi'aa addunyaa kanaa ni tuffatanii. Dhiiga isaanii waa'ee waaqayyoodhaaf dhangalaasanii. Waa'ee mootummaa waaqayyoodhaaf jechas du'aadhaa obsanii jedha. Dhugaadhumatti harmeen daa'ima kanaa iyyaluudhaan mucaa daa'imni kunis Qiirqoosiin dhugaadha mootiin Leskendaros birriidhaan sossobeera, taayitaadhaan sossobeera, mootittii taatati immoo mucaa mootii jedhamta jedhamee sossobeera. Kanaan illee dhugaadhumatti mi'aa addunyaa kanaadha, warqii addunyaa kanaadha, birrii addunyaa kanaadha, taayitaa addunyaa kanaadha kan darbu waan ta'eef kanaan hin sossobamne, kanaan hin goyoonfamne jabaatanii dhaabatan. Dhiigni isaanii yeroo baay'ee dhangala'e. Dhiiga isaanii kana maaliif dhangalaasanii? Waa'ee jaalala waaqayyoodhaaf jedhanii dhangalaasanii. Waa'ee dhugummaa waaqayyoodhaaf jedhanii dhangalaasanii. Du'aadhaa sobsanii. Daakamaniiru, lanqaxamaniiru, murmuramaniiru. Sibiilli qarri diimatee funyaan isaaniitti, ija isaaniitti, afaan isaaniitti hordameera. Sanaafica obaasaniiru, sanaafica ijaa funyaanitti naqaniiru, ashabootti naqaniiru, barbareetti naqaniiru. Kun hundumtuu isaanii waa tokko hin goone. Waa'ee maaliif jedhanii du'a hadhaa kana obsanii? Waa'ee mootummaa waaqayyoodhaaf jedhanii jecha. Kanaadha Daawit fagootti argeedha. Maal jedhee abidda keessas nu dabarsitee, galaana keessas nu ceesistee, gara boqonnaatti nu geessitee jedhe. Kanaaf jarri kun akkasittiin waa'ee waaqayyoodhaaf guddaa wareegamanii dhugaadhumatti hamileen 19 guyyaa isaan abidda danfaa keessaa oolanidha. Abidda danfaa kana keessaa oolanii xirri 15 immoo guyyaatti wareegamanidha. Haati isaa immoo xirri 16 guyyaatti wareegamteedha jechaadha. Egaa waaqayyo inni isaaniin jabeesse nuunis kadhannaatti, amantiitti, hojii gaariitti, jaalalatti nu haa jabeessu. Waaqayyo hamaafamtuu bara kanaa nu haa oolchu. Xumura hunda keenyaa waaqayyo nuuf haa bareechu. Abidda akka abiddaatti kan nama gubu dhukkuba bara kanaa, qaleensa jireenyaa bara kanaa, rakkoo bara kanaa, nagaa dhabuu bara kanaa keessa waaqayyo fayyaa nagaadhaan dabarsee nama mootummaa isaaf kaadhimamee jiraatu waaqayyo nu haa taasisu. Galanni waaqayyootiif haa ta'u.